mata batanii Caalaa maali? Oo isin dhiiraa dubbii akka beeraan godhina. Indee ምንድን ነው እባክህ? waa badii akkasillee miti. Natti minna. Awoo yaa Nat nama amma fakkeenya anu namni nama wal yaa waa balleessan isin hedduu. balleesse hawaasatti malee yoo taate sana Bakki anumaan an goone Sumaa fi Hamzaa fi warra as jala jiru jee Ayyee dhiisa abboo afwan jedha bira kutaa hin dubbatin waan awoo waan waan guddisan jettan illee miti. kutaa dhiisa abboo nurraa yaa akhi tanuma dadhabne osoo isin hin dhalatinis maal jette yoo asirraa fuudhe yoo sumni sirraa fuudhe irraa fuuna waan komentiin jedhin caala hin guddisina dhiisaa hin jedhina dur biyyatti namni wal lolu gaafa wal lolu dhaddacha taa'anii bakka namni jira gaara boxoo iddoo wayii baanii masjiida baanii waa itti murteessanii warraa qalanii nyaatan asitti maal eenyurra murteessanii irraa eenyurraa waan nyaatan boru walitti deebitan ajataan walitti jirana sa'aan nama duraa deema yaa obboloowwan kiyya assalaamu alaikum illee jennee bismillah walhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam islaama assalaamu alaikum kan oromooti ashama yoo yaa babaaro harka fuun ebbo nama fayyaa qabu wal lola namni addunyaa irraa deeme waliin lolu nama jiru waa walitti darbata nama jiru warra walitti darbata dhiisa hin jedhina amma guddummaa dur isin dura keessa deemuu turre hin dhiisne waan sooshaal miidiyaatu nama dhide jaartii gallakkise jedhee faara jaartii isaatii miti jaartii qaqqabee fida piraankitaati nama ajjeefne faa jedhee nama duune faa suuraa fida kanaaf yaa jara keenya shabaab isin biyyi isin eeggatti islaamni isin eeggata addunyaa isin eeggata akhiraa isin eeggata dubartii isin eeggata biyya isin eeggata mootummaa isin eeggata shayxaanallee isin eeggata maaloo habaradhaa jiran barumsa ammayyaatis dhabne amantiis dhabne birriis dhabne ilmaanii fi ilmoos dhabne jaartii fi jaarsa ta'uu dhabne qabeenya waame qabar kasaaraa bar jara keenya caalaa kasaaraami nin sobe rifeensi ati irra kanatti ol qabdee jirtu kun guyyaati malaaxaa taate dogoggoraan gartee xayyaara sirra qubatu dhufu ati qomalee maxaaraa fakkaatte namarraa deema rifeensi kunis harka itti waliin dhaadatu so iyyaalummaan waan isin nama fayyadu akka isin himu iyyaalummaan ijaazaa qofa si buusisti akkasuma kadir iyyaalummaan zinaa qofa si daleessisti maal nama goosifti namni yoo quraana baratee akhiraaf tolfata qonsii imaama tawaata iyyaalummaan daangaa rabbi si tarkaanfachiifti hin ta'in akkasni taatan hin jenne dhiisaa waan biraa dhiirtii waliin lolina dubartiin wal arrabsitee warra horroftee jette arra dhiiruma dadhabne dubartii miti dubartiitu dhiira jidduutti manguddummaa taa'u jira bar awende bakka ararraa kan akkana godhaniituma deemuudha dhiira jechuun qaama saalaa mindin no baak jarana dhugaa walitti hima dhiisaa umriin teessan tun ta'arra isin garii keessan naboota ni hun dhalanne gaafa nan biyyaa boo indi asirras jirtan yoo abbaa caalii taate malee alii galee so umriin teessan yoo akkam taate 24 jala jirti bara kana ni hun jirru Itoophiyaa keessan jiru nuti gadda dhalattan biyyaa gaafa baatu ani biyyatiyya jaaladhee mergaa gartee biyya gallakkisee namni haadha ofii fokkottuu gabaabdullee taatu harmeeteeti biyyi teetis gandii ati irraa dhufte san kanuma lukkuun qoqqotaa qutii fi harreen haa jedhu gandii keessan sanum majlisa kan qabne hama biraatii hin qabne faa dheengadduma waggaa 20-30 dhufte malee tireekne so gaafa biyyaa baatan karooraaf baatan biyya jibbitaniin baane gariin barumsaaf gariin rakkate gariin jaalallee jala gariin hiriyyaa jira gariin ni jijjirama haati gariin ilmoo takka qabdi jiran intala takka qabdi takka intala dheeraa haadha dhiisee biraa deeme hedduu haati duubaa duutee bar hedduu abbaan duubaa du'e hedduu obboleessi duraa du'e jira moon jiru kun naan sobe tan sobdee bu'ii naan jira abumaas biloogiin godha hin jira hedduu haadha tiyyaa na duraa du'e tajjattu asirratti wayoo soon biyyaan baa jiruu du'e ilmootooti na duraa duubaa du'e abbaa manaa koo du'e adeera kiyya wasiila kiyya abbeeraa kiyya hiriyyaa kiyya ollaa kiyya akkana jettu guutu fayyaa qabdan akkuma keessanii gariin caala yaa Musaab yaa Bayaan yaa Ibsa yaa Sumayya yaa Abumaas eenyu hundi Kadir akkuma keenya biyyaa bee gariin kaleen fashalte jira hin dhukkuba jedhee biyyaan baane niin jijjiirama jee biyyaa bee arra geema malee namni nama dhukkubsate quba qabu jira eenyu qooqa nama dhukkubsate sheekha dhukkubsatu doktora dhukkubsatu manguddoo dhukkubsattu ulamaa dhukkubsatu algarra meeqaa ciisu biyya arabaa tana meeqaa ciisu jira biyyuma arabaa tana mana hidhaa keessa gartee meeqaatu gartee booyaa jira yaa rabbii kiyya asumaana baasi
dur dhufuun salphoodha. Arra bahuun jabaatte. Bofuma hudduu nama seene yoo harkiste namatti citu yoo gallakkifte nama keessa kutu taate dubbiin biyya Arabaa. Aligalle Oromoo yoo makmaaktu yoo biyyaa bahan yoo biyya Arabaa Jibuutii dur geetaa namni keenya Jibuutii dhaqee tujjaaree gala. Suudi Arabiyaa dhaqee abbaa qabeenyaatti akka Ameerikaa ilaalamuu turte Suudiin tun. Suudiin tun biyyoota Afrikaa tan hunda gargaaru turte. So namni keenya achi dhaqee qabeenya horatee makiinaa bitatee tujjaaree mana jaarratee hawaasa bira of bira kutee hawaasa naannoo ganda sanii gargaara. Baadiyyaarra magaala galcha. Ara dubbiin faalla. Ufuu gargaaruun jabaatte jabaluma keessa oola manuma daamii oltee jechuun rakkate yoon asii bee garam hin deema. Yoo bee ijaaza maqaan bade yoo heerumte maqaan bade yoo gaaraa bee gamasiin deema jee sii koomandoo fi afran qolloo jettee warra kutte muka wali guurti. Namni loqoduma Harargee dubbachuun jabaatte Arsii dubbachuun Jimma dubbachuun isa sana qara'ee jechuu fi haa jechuun Harargee wanti warra rakkiste loqota hunda baradhaa hin jedheen gaafa tokko fala dhabe gaafa dhufte. Maal jettanii na idda dhalootaatis baradha. Si komandoonis akkamiin lakkaawwatti afran qalloonis Jimmas akkamiin lakkaawwatti yeroo san survive taataa jechuu. Bara akkasii keessaas dabarre. Bara Oromoon waltumtu. Eenyu shaaramaadha ganda biyya Arabaa Oromoo waltuma. Bosona keessatti Oromoo waltumu jira. Masaraa keessatti Oromoo. TikTok irratti Oromoo. Maali jarana? Masjida keessaas Oromoo wal lola. Mushkila. Ammas nagar Islaama masira dhufte maarreen Allah hin jiru wohuma Islaama jiddu. Jara keenya da'awaa godhuu gufuunu gootan. Ifoo da'awaan man argine da'awaa akkatti godhu namni akkatti hordofu. Ban namni ati duriyee taate sirba qofa dhaggeeffatte namni suma hordofa. Nama kuma dhibbaa fi maaltu laalee ta'uun da'awaa laalame. Ijoolleen teenya Oromoo jirti. Gaafa dhibbeeti hin jirtani hin cuftani garee shaadaa da'awaa jirettanii dhuftani. Gaafa tokko Mubaarakiitu geema qaba. Nad dhufanii abumaas cufinaan jedha Mubaarakii geema qaba. Da'awaan godhu jira jedhana. Mee kamtu caala jedhana. Akkasi ummata akkanaa dhufe. Waliigalee kanaaf jara keenya khayrii dalagadha koottaa qara'a. Ta'a qara'a guyyaa akhiraa hin boochanii akkuma biyya lafaa tanarra wali boo'ii jiru. Biyya lafaa addunyaa tanatti nama dalagateetu sumuunii wali qabata. Miti caala nama dalagatee fuudha nama dalagatee manarraa nama dalagateetu harree dhiisee konkolaataa oofaa bar. Miti akhiraas akkasuma jechuun cinqiin akhiraas wal dhabde akhiraan gaafa dhaqan. Nahuma Quraana barate hadiisa barate dalagate khayrii dalagate dacha arraba gocha isaa kaniif qabeetu milkaa'aa obboleeyyan koosan baafi islaama. Wallahi arra yoon gartee waa isin gaafadhe. Nama rabbi laafisee malee nabi Muhammad irraa nan beeku hin jiru. Amma warra kubbaa miilaa eenyu ashannafee Awurooppaa liig, maari addunyaa liig, Afrikaan liig, Eeshiyaan liig. Kana hunda siin Roonaaldinoo eessa taphata? Goolii meeqa galche? Lakkoofsa meeqa uffata? Akkamitti fiiga? Kana hunda namni ma beeka. Arra yoon Abaa Bakri irraa isin gaafadhe umrii isaati dhaloota isaati eessa du'e qabriin isaa eessa jirti jedhee illaa man rahima rabbi. Nama rabbiin kiyya rahmata godheef malee namni beeku hin jiru. Waa'uma seenaa Oromoo raawuu wal gaafanne eenyutu beeka jiran. Arigalte waa'uma Aliyyi Cirrii, waa Jaarraa Abbaa Gadaa, Elamoo Qilxuudha kanneenuma gartee Sheekh Bakri isaa waloo namni irraa beeku hin jiru. Jaran islaamummaa tana keessaa waa kudhantu nama baasa islaamummaa tana baradha. Aligalle intaa ukhadiiroon isa kanatti bilbilti. Isa horii tiifatus rakkite. Isiista mana teessee nyaata mana namaa maadaamii gootu rakkite warra rakkitan bilbilan. La ilaha illallah. Rabbi rahmata isin haa godhu ankanumaan isin hin jaa rabbi jechaa isin jaaladha. An dhuguma isinitti himee isin biraa deemu. Qabrii waliin hin seennu suumin isin raan fudhadhu.